gatiin hobsaa waan meeqa akka ta'e jechuudha. Dhugaa rabbiyaarra wanta hojjechaa jiru kanarraa ka'eetan isinitti himaa namni jiruuf jireenya isaa keessatti jiruu jiraatu keessatti iyyuu barumsa guddaa argachuuti danda'a jechuudha. Gadi jedheetuma yoo barate har'a kin hojjechuudha. Qursii marqaa marqachuuf hin jira. Marqaa kottaa nyaadhaa isiniin jedha warri jaalattanii warri hin jaalanne immoo na of kalchaa isiniin jedha. Ani garuu baay'ee barbaade jechuudha. Baay'ee barbaadetanii kophaa koo illee mi'aawu garuu. Riyaa hojjanii nyaadha jedhee riyaa hojii immoo haalli naaf hin mijanne isiniin jira kanaaf hojjadheeraa bareechee jechuudha. Dhugaa akkuma itti mi'aawullee akka addaatti isiniin jira. Asitti immoo kinoo laal bishaan baay'ee itti naqaa jira maaliif ibidda jalatti itti qannaseetoo jechuudha. Qansidheetoo jechuudha bilchaatee jechuudha akka bukoosaa keessaa dhumu. Kanaaf isiniin jira obboloota koo hordoftoonni koo haaraa kan taatanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Aaraa kan hin taane immoo maatii taatanii kan turtanii jalqabaa kaastanii hanga hammaatti kan na wajjin turtan na jajjabeessuudhaan yuutuubiin kiyyallee akka naaf sirratuu fi wanta dandeessan hundumaaf jechuudha na wajjin yaalaa kan turtanii beekumsa qabdaniin guddaa galatoomaa isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisuu. Namoonni waan gaarii hojjetan yeroo hundumayyuu laphee namootaa keessatti darbanii hafu jechuudha. Wantuma hojjetan sanaani warri ammaynya hojjetanis akkasumadha. Erga hojjechuun keenya erga dadhabuun keenya nafne waan hamaa hojjannee too'ii laphee dhalootaa keessa taa'urraa waan gaarii hojjannee laphee dhaloota keessatti bara baraan yaadatamaa hafu waaqayyo biraas immoo gatii argachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota kooyi. Har'a kinoo marqaa akkasittiin hojjadhee waa'ee marqaa kanarraa kottaa nyaadha isiniin jedheeraa kanarraan kanaaf immoo marqaan kun akkamitti jechuudha qorumsa meeqa keessa darbee obsa meeqan jechuudha akka inni ba'ee ta'u iddoo kana ga'ee isinitti himaa maaliif namni jireenya naannoo isaatirraa iyyuu barachuuti danda'a isiniin jedha. Midhaan kun amma jechuudha fakkeenyaaf duraan dursa jechuudha lafa isaatu qophaa'ee lafti isaayyuu qophaa'ee yeroo meeqa qotamee jechuudha irra deddeebi'amee bulleessanii jechuudha. Sana booda jechuudha sanyii isaanii isa qopheeffatan sana sanyii sanayyuu callisanii miti kan facaasanii keessaa soranii bareechanii jechuudha. Midhaan sanyiidhaaf facaafamu sanyii gaarii akka ta'uu fi yookaas immoo waan gaarii akka biqilee bara isa itti aanutti waan gaarii irraa argachuuf sanyii sana baay'ee qulqulleessu jechuudha. Sana caanii sanyii kophaatti adda baasanii qopheeffatan sana immoo lafa isa qopheeffatanii bareechaniif sana dhaqanii itti facaasu facaasanii immoo birumaa galuu miti jechuudha. Akka jechuudha horiin hin nyaanne akkasuma immoo akka qoraattiin tokko tokko itti margee too'i hin balleessineef yeroo yerootti jechuudha dallaa wanta itti barbaachisu jechuudha diinota isaa irraa ittisuudhaaf itti ijaaru akkasumallee jalaanillee kan itti bibbiqilu qoraattii wantoota tokko tokko jechuudha qabanii hudhanii akka isaan gadi deebi'an akka isaan guddatanii firii hin godhanne midhaan kana kan godhani jalaa haramu jechuudha yeroo yerootti. Kanaaf erga jechuudha waan hundumayyuu jechuudha maasirratti wajjin ta'anii aamanii gara hoodditti fidanii hooddittis immoo ganaa dha'anii jechuudha dha'anii achi keessa immoo ibbiqii isaa keessaa afuufanii callaa isa ta'e isa qulqulluu sana kophaatti baasanii gara manaatti galchuu isuma kanaaniyyuu immoo ta'ee jedhamee too hin dhiifamu gana immoo mana hobcii dhaquudhaafis ammas immoo innumti qulqullaa'isuun irra deebi'amee qulqulleeffamee gara ofcoo dhaqa jechuudha gara ofcoo dhaqee daakamee amma immoo jechuudha gana bukeeffamee ibidda meeqa keessa ba'ee eelirratti ba'ee yookiin baradistii seenee jechuudha. Ibidda irratti yeroo meeqa daakamee maal ta'ee guggubatee jechuudha kan inni boodarraa nyaata gaarii ta'ee too'i namoota biraatiif illee jechuudha lubbuuf fosaanii wal keessa akka jiraatu amma guyyaa rabbii lafa kanarratti uumetti tajaajila kennuufii kan danda'u jechuudha. Kana hunduma isaayyuu dha'uun koo hin beektan jechuuf miti jechuudha. Wantoota naannoo keenya jira wantoota hojjechaa oollu keessaa obsi maal akka ta'e jechuudha. Waan hunduma baqa wanti hundiyyuu jechuudha toora isaa eeggatee yeroo isaa eeggatee jechuudha wanta keessa darbuun isaaf malli tokko keessa ba'ee iddoo barbaadamuu fi iddoo yaadame iddoo kaayyoo isaa ga'amuu akka danda'amu jechuudha. Maaliif namni obsa hin qabne tokko jechuudha waanuma tokko yaadee too'i iddoo yaade sana ga'uu hin danda'u jechuudha. Yoo obsa qabaate garuu bakka yaade sana ga'uu danda'a jechuudha. Namni obsa hin qabne garuu isuma harkaa qabu sanayyuu gadi lakkiseeti habdii kutateeti icci habaddu jedheetu deemuu danda'a jechuudha. Garuu namni obsu jechuudha
maaliif namni obsu waan baay'ee argata jechuudha. Wanta hin qabnellee wanta argachuu barbaadu wanta immoo jireenya isaa keessatti hin qabne kanaan durallee obseetoo jechuudha ulaagaa keessa ba'amu keessa ba'ee ta'ii argachuutii danda'a isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo jireenyi dhala namaa jireenyi addunyaa kanaa jechuudha. Jireenyi addunyaa kanaa baay'ee jechuudha. Ulaagaalee hedduu qaba jechuudha keessa darbamuudha fi kanaaf achi keessatti obsa hin dhabinaadha. Warri golee namaa keessa jiraatanillee wantoonni tokko maatii bira jirtaniin yeroo wanti hin taane isinirratti hojjetamillee obsa hin dhabinaadha. Wanti hundumtiyyuu yeroo isaa eeggatee isinirra darbuuf jira. Iddoo amma jirta sanatti iddoo rakkinaa, iddoo dhiphinaa, iddoo dhukkubsachaa jirta sanatti hin haftanii guyyaa isaa eegee wanti hundumtiyyuu yeroo isaatitti jechuudha kan inni iddoo ga'uu danda'u. Maaliif waaqayyoo yookas immoo uumaan keenya addunyaa kana kan inni uume nuunillee kan uume haal takkatti miti jechuudha. Yeroo fudhateeti ulaagaa keessa darbamu keessa darbee tartiibaan jechuudha kan inni qopheesse jechuudha. Kanaaf nutillee jechuudha akkuma sana jechuudha wantoota keessa daddarbinu qabna waan ta'eef wanta hojjettanii karaa irra deemtanii hundumti keessaniyyuu jabaadha isiniin jedha. Mana tokko jalli qabdanii xumuruudhaaf obsa qabaachuu isin barbaachisa. Hojii tokko hojjechuudhaaf manaa baatanii hojii sana hojjechuudhaaf bakka hojii keessanillee amalaaf yaada gaariidhaan jechuudha. Hobsitanii jechuudha rakkinoota mudannoo achitti isinitti dhufu qorumsa hunduma isaayyuu darbuudhaaf obsi baay'ee isin barbaachisa isiniin jedha. Kanaafiyyuu jabaadha obsaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo obsa isiniif haa kennu. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa kanuma si wajjin haasa'uu dhufee asumaan mariqaa isin affeeree isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtiin keessan turtii gaarii naaf haa ta'u. Namoonni lakkoofsa koo barbaadan profaayilii koo jalaa fudhatanii yaada qabdan naaf qooduutii dandeessu. Akkasuma immoo yaada keessan naaf qoodadha. Viidiyoo koo immoo naaf taphachiisuudhaan akkasuma immoo sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo isin na jajjabeessitan guddachuu danda'a. Guddachuuf immoo karaarra jira. Kanaaf amilee naaf ta'a isiniin jedha. Walaa gargaarru beekumsa qabnu waliif haa qoodnu. Mixiin harka wal qabattee gaara baatii jedha Oromoo yeroo bobbaaku. Kanaaf anis dhimma bichaan qaba. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.